Eenyutu jijjiiramuu qaba? Anatu jijjiiramuu qaba. Eenyummaa kee dafii jijjiiramaaf qopheessi. Namni jijjiiramu inni sirriin ana. Yeroon jijjiiramu inni sirriin amma. Jijjiirama namaa irraa osoo eegnu nutis osoo hin jijjiiramin hafne. Jijjiiramni sirriin ofirraa yoo jalqabeedha. Jijjiiramni sirriin nama dhuunfaa irraa eegalee gara addunyaa deema malee addunyaa irraa gara nama dhuunfaa gonkumaa dhufuu hin danda'u. Yoo dhufes inni jijjiirama alaan sitti dhufe jedhama malee jijjiirama keessaa bahe yookaan jijjiiramni sirriin keessaa jalqabuu qaba. Asirratti seenaa namicha tokko fudhannee ilaaluu dandeenya. Namni kun bara dargaggummaa isaatti addunyaan jijjiiree agarsiisa jedhee kaayyoo isaa qabatee ka'e. Addunyaa osoo hin jijjiirin waggaa baay'ee isatti fudhate. Addunyaa jijjiiruu dadhabe. Saba tokkoon jijjiira jedhee jalqabe. Akkuma isa duraa saba sanas jijjiiruu hin dandeenye. Ammas osoo saba sana hin jijjiirin hafe. Itti aansee naannoo koon jijjiira jedhee jalqabe. Ammas naannoo isaa takkallee jijjiiruu hin dandeenye. Osoo abdiin kutin mandara koon jijjiira jedhee jalqabe. Ammas milkaa'uu hin dandeenye. Dhuma irratti maatii koon jijjiira jedhee maatii isaa irratti hojjechuu jalqabe. Maatii isaas tasumallee jijjiiruu hin dandeenye. Ittaan sun maal yaade beektu? Jijjiiruun hunduma isaa waan itti cimeef ofii koo of jijjiiruun qaba jedhee murteesse. Erga bara isaa baay'ee fixee booda akkas jedhe. Jijjiiramni jalqabaa addunyaa jijjiiruu irraa jalqaba osoo hin taane of jijjiiruu irraa jalqaba. Achumaanis gara addunyaatti ol guddata jedhee jedhama. Gaggeessaan yaada moofaa qabu bara addunyaan qilleensa irra oofamaa jirtutti dhaloota lafarra oofa jedhu. Gaggeessummaan jijjiirama sirnaa, jijjiirama bu'uuraa godhachuun jireenya nama dhuunfaa fi hawaasaa keessatti mul'atudha. Gaggeessummaan kun jijjiirama qabatamaa waan fidu ta'eef maqaa kana argachuu danda'e.